Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Adoolessa 11 bara 2018 nagaan keenya bakka jirtan maratti sanaa ga'u dhaggeeffatoota keenya attamooltan keessummeessituun keessanarraa Antuu Jibee Horaati. Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya golli nageegumsaa akka tokkummaa mootummootaa waliigaltee hoogganoonni Itoophiyaa fi Eertiraa mallatteessan dinqisiifatee jira. Matoota do'arra keessaa tokko. Magaalaa Dabra Maarqoos keessatti hokkara ka'een qabeenyaan manca'uun gabaasamee jira. Guyyaan 100 kan yeroo aangoo muummicha ministeeraa Abiy maal fakkaata? Lamaanuu gabaasaalee keenya oduu boodaati. Haala yeroo ammaa laalchisuun keessummoota haasofsiisnallee qabnaa gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf namu. Miseensonni gola nageegumsaa akka tokkummaa mootummootaa waliigaltee nagaaf michoomaa pireezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqii fi muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediin adoolessa 9 bara 2018 mallatteessame dinqisiifatanii jiran. Hariiroo dippiloomaasii biyyoota lameen gidduu haaressuudhaan boqonnaa haaraa kan wal gargaarsaaf michoomaa banuudhaaf cicha hoogganoonni biyyoota lameenii agarsiisan kan faarsan miseensonni gola nageegumsaa akka tokkummaa mootummootaa murtii koomishinaa daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa qabxii 5 of keessaa qabu hojiirra oolchuudhaaf waliigaluu isaaniillee galatoonfatanii jiran. Tarkaanfiin kun seera qabeessaaf jijjiirama guddaa ta'uusaa bu'aan inni argamsiisus guddaa ta'uusaati kan isaan dubbatan. Itoophiyaa fi Eertiraan nageenyaaf guddinaaf wal gargaarsa naannoo sanaatiin waliin hojjechuudhaaf cichaa qabaachuu isaanii argisiisuun isaanii kan dinqisiifatame yoo ta'u, Eertiraan gara miseensummaa igaaditti akka deebitu kan eegu ta'ullee gareen kun yookaan immoo golli nageegumsaa akka tokkummaa mootummootaa mirkaneessee jira. Biyyoonni miseensota gola nageegumsaa akka tokkummaa mootummootaa deemsa nageenyaa kanaaf akka deeggarsa godhanillee waamicha dhiyeessee jira. Mootummaan Jibuutii sirna hoogganoonni biyyoota Afrikaa gama bahaa guutummaatti irratti argaman irratti torban dabre piroojeektii godinaa daldalaa guutummaa Afrikaa keessatti isa guddicha jettu eebbisiistee jirti. Kaballina kaaree meetira 48 bal'atu piroojeektichi hojjetamee xumuramuudhaaf waggoota 10 kan fudhatu yoo ta'u, akka karoorfametti yoo ta'e ennaa xumuramu dinagdee Jibuutii 111 ol kaasa jedhamee dubbatamaa jira. Kan kana dubbatan immoo muummicha ministeeraa biyyattii Abdul Qaadir Kamil Mohammed sirna eebbaa sanarratti. Gama biraatiin immoo piroojeekticha hojjetanii xumuruudhaaf kan baafamu maallaqni doolaara biliyoona 3 walakkaa ta'u irra jireessisaa akka chaayinaarraa liqiin fudhatamu waan ta'eef idaa biyyattii guddaa ol kaasuuf deema jechuudhaan yaaddoo isaanii kanneen ibsanii jiru. Hojjetoonni lammiiwwan Keeniyaa kaampaaniilee chaayinaatiin akka gidirfamaa jiran kan iyyataa jiran yoo ta'u, mootummaan Keeniyaa immoo gochaa sana komachuurra hojii kaampaaniileen chaayinaa biyyattii keessatti hojjetan akka ilaalcha keessa gashuu qaban hubachiisee jira. Kaampaanii chaayinaa hadiida baaburaa Naayiroobii fi Mombaasaa gidduu diriirsu keessaa kanneen hojjetan kaampaaniin chaayinaa kun loogiif cunqursaa nurratti geggeessa jechuudhaan kan himatan ta'uun beekamee jira. Eega dhiyeenya kanaatii as sabaa himaaleen Keeniyaa yeroo hojjetoonni Keeniyaa cunqurfaman keessumaa hojjetoonni agi tokko akka garaadhaan lafarra ciisan innaa taasisaman agarsiisaa turan. Gochaalee kanarratti akka tarkaanfii fudhatu kan dubbate mootummaan Keeniyaa gama biraatiin immoo amala hojjetoonni Keeniyaa sun agarsiisan ilaalcha keessa galchuun barbaachisaadha jedhee jira. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gurmuu walta'iinsa biyyoota Atlaantik gama kaabaa yookaan neetoo har'a walga'iisaa waldiddaadhaan jalqabee jira jedhamee jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp gamtaa Awurooppaa keessaa biyyi guddoof durettiin Jarmaniin booji'amtuu Raashiyaa taate jechuudhaan
qeeqaan jalqaban jedhamee jira. Har'a ganamannaa barreessaa muummicha neetoo wajjin walgaanitti kan kana dubbatan Tiraamp Jarmaniin akka kaampaaniin enerjii Raashiyaa hujummoo isaa galaana ishee keessa dabarfatu eeyyamuu isheeti kan isaan balaaleffatan. Jarmaniin karaarraa baatee waggaatti biliyoona hedduu Raashiyaadhaaf kenniti jechuudhaan kan isaan qeeqan. Chaansilarattiin Jarmanii Angelaa Merkel immoo booda deebii kennaniin to'annaa Raashiyaa jala jiraachuun maal akka ta'e ijoollummaa kiyyaa jalqabee nan beeka, garuu dhimma enerjii irratti Raashiyaa waliin waliigaltee qabaachuun jaarraa 21ffaa keessa Jarmanii boojuu Raashiyaan taasisu jedhanii dubbatanii jiru. Gama kanaan oduu xumurree jirra. Amma immoo gara oduu ispoortiitti seena. Sora. Ganni shanqoof loltee bilisoomte barkum 1995 Yugoslaaviyaa irraa citte. Uummatii isiillee miliyoon xiqqaa. Naayijeeriyaa 2-2, Arjentiina 3-2, Raashiyaa adabbiin 4-3, Aayislaand 2-1 dhugdhug tolchite as geette. Banaallee dha'uum dhooftee biyyadduuf bira galchite. Kroweeshiyaan ammaan tanallee Ingilaand waliin taphachuu fi daqiiquma 21 tafeef Ingilaandiin isii waliin taphattu tun ammoo Tuniiziyaa 2-1 cinaacha lafaan geette. Panaamaa ammoo goolii itti faatee tunuuf bira galchite. Kolombiyaa walitti dabarte tokkoon gargar galan eegee kubbaa adabbii kaanii fi 2-2 qaarifti isiillee. Namichi Ingilaandii goolii yoogi Joordaan Piikford ammoo goolii hedduu qabeef Ingilaandar dhallee qalbumsuniin Kroweeshiyaalleen qalbumsuniin waliigachuu jiran. Kubbaan kurfittiin kukurrittiin taani biyyittii 32 wal duuddi taani tadirree takka keessatti marroo tokko namni 22 gooliin reebu taani hedduu boochitee galchite hedduu gammachiiftellee. Duul kubbaa miilaa addunyaa biyyaaf biyyeen 200 caalitti dhufan kan keessa biyyi 4 qofatti wal tafe Abiraan Awurooppaa. Kroweeshiyaan ammaan tan Ingilaand waliin taphachuuf daqiiqum xiqqaa tokko tafeef akka kubbaa miilaatti olaalanii maanguddoof ijoollee kaimaa jechuu dandeen. Barhum 1966 keessa wancaa kubbaa miilaa mo'atte Ingilaand. Kroweeshiyaan ammoo takkumaayyuu mo'an miili ijoollee hedduu abdillee. Miili ijoollee tan ammoo doolarii hedduun addunyaa keessa barbaadattee fidatte. Kroweeshiyaan eegee bilisoomte bara 1995 keessa marroo 5 waancaa kubbaa miilaa taphatte. Agammaan tanaatti jechuudha. Ijoolleen isiin abdattu hedduu jira. Luka Madrik, Ivan Rakitic fi Mario Manduski fa'a. Goolii tana jara kana gaggalcheef nama akka Benjamin Pavard fi Rafael Varane illeen warra goolii hedduu galcheef keessaa tokko. Ammaan tanallee warrum kana abdiin eegatan. Ijoolleen Ingilaand dorgommii kubbaa miilaa baranaatiif dhufattee 28 keessa 18 miil haaraa. Armaan duralleetti waancaa kubbaa miilaalleen taphan. Ijoolleen Kroweeshiyaa ammoo haima. Isiin nam 23tiin dhufatte. Kan keessa nami 13 ijoollee haimaati. Taatullee bara 2014 keessa waancaa kubbaa miilaa taphataniif duulka kubbaa miilaa Raashiyaan Ingilaandittiin Kroweeshiyaan Ingilaandittiin duultaan kaardha kana Mario Manduskiitti duulaan Luka Madrik fi Ivan Rakitic ammoo jidduu horanii kubbaa mirgaa bitaa gargari qoodan ufilla ammoo fuudhanii gooliittiin horiyan. Maanaajerii Kroweeshiyaa Zaaltik Daalak ijoollumtana taphaa wal ta'an teetiin akkisiin amal isaaniitiin waan hedduun taphattu hin beennaa jedheetiin abdate. Ijoollum qabdi taatullee waan hedduun abdannaa jedhu. Ijoollee tana ilaantissa nama ammaan tanan jechuu jirkan fakkeenyaaf miilii isaa hedduun ijoollee doolaar hedduun bitatan miliyoon hedduutiin bitatan. Luka Modric lakkoofsuudhaan taphata Real Madrid keessa dhufataniin mindaan isaa akka inni bara 2013tti paawundii miliyoon 6 ganne tokkotti. Daamoojii Viidaa fi warra hukkunilleen hedduu jira. Leenjisaan kubbaa miilaa isaaniilleen jarkan waan hedduun eegachuu jirraa jedha. Daqiiqa gara 15 keessatti warri kun taphachuuf yaa'u jira milkaa'aa jenneen. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jiraattonni Goojjam bahaa magaalaa Dabra Maariqoos keessa jiran har'a ganama sa'a 5 qabee waltajjii magaalattiitti kan argamu hoteela Gozaamin jedhamu keessatti waan uumameenyaa dubbatan qabsaa'aa Ihaadeeg Baayiden kan yeroo dheeraaf ministeera odeeffannoo Itiyoophiyaa duraanii obbo Barakat Simoon hoteela sana keessa boqotanii jiru dhoksaadhaan namoota mariisisaa jiru ragaan jedhu waan tamsa'eef dargaggoonni walga'anii gara hoteelichaa dhaqan obbo Barakatiin gannuu baasaa ta'uu baannaan nutti seennee sakattaanee baasnaa jechuudhaan gaafatanii gaaffiin sun gara mormiitti jijjiiramuusaa dubbatu. Waahilli keenya Tsiyoon Girmaa jiraattota magaalattii akka haasofsiistetti jiraataan magaalattii tokko gaaffiin ijoollee sanaa qalbiidhaan gara hookkaraatti jijjiirame gara qabeenya mancaasutti deemee jedhu.
ባይኔ ያየሁት ከቢሮ ስንመጣ አደባባይ ላይ ወጣቶች ሰብሰብ ብለው ነበር የሚታዩት። ከዛ ምሳ በልተን ወደ መስሪያ ቤት አሁንም ስንገባ ትንሽ ani kanan ijaan argeennaa waajjiraa gadi baanu dargaggoonni bakka tokkotti walitti qabamanii argamuu turan. Innaa laaqana nyaannee ol dachaanu akka jeequmsa wayit uumame namichi asitti argame jechuudhaan konkolaataan ittiin dhufe jedhanis gubateera. Hoteela Gozmaan fuulleetti kan argamu konkolaataa tokkos ni guban, hoteela guddaa tokkos gubaniiru. Dargaggoonni miiraan kan guutaman ta'anii jiru. Hoteela Jabanaa kan jedhamutu gubate, ragaa maalii akka isaan argatan illee hin beekuu jedhu jiraataan kun. Obbo Barakat Simoon Maarqos keessatti argaman guyyaa jedhame sanbata darbee qabee ibsaan magaalattii akka hin jiraanne ka dubbatan jiraataan magaalattii kun kabroon immoo amma magaalattii keessa turanitti argeera ka jedhan ennaa ibsan ijoolleen kun konkolaataa sana taargaatti hiikuudhaan erga caccabsanii booda gubanii jedhu. Gara hoteela gurguddaa Maasilaas jedhamuttis darbanii meeshaa caccabsuudhaan gubanii jiru jedhu. Poolisiinis hokkarri kun hammaannaan dhukaasa banuudhaan bittimsuuf yaalii godhee jira jedhaniiru. Hanga galgala kanaatti rasaasni dhukaasamaa ka tureef tasgabbeessuuf yaaliin godhamaa jira jedhu jiraataan kun. Haala kana ilaalchisee magaalaa Dabra Maarqositti kan argaman itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii Goojjam Ba'aa obbo Shifarraa Ayyala Tsiyooniif ennaa ibsan. የከተማው ትናንት ወዲያው ቆይታ የባጃጅ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡት የታሪፍ መጨመርና magaalattii keessaa kaleessa dheengadda tajaajila geejjibaa kan akka bajaajii irratti gatiin dabaluu naamusa eeguu dhabuutu mul'ataa ture. Dhimmi ilaalu tarkaanfii fudhatus ajajamuu dhabuudhaan har'a ganama attamiin tarkaanfiin fudhatama jedhanii iyyata dhiyeeffatan. Iyyannaan isaanis dhaggeeffatame yoo sirrii miti ta'e ni sirreessinaa hojiitti deebi'aa jedhamanis didanii miinibaasii tajaajila kennuurra miidhaan ga'an sunis gara mormiitti jijjiirame. Magaalaa keenya keessatti kan argamu hoteela guddaa Gozaamin keessa keessummoonni buufatanii jiru. Gannuuf baasaa jechuun gaafatan hoteela kanas akkaan miidhaniiru. Konkolaataa mooraa sana keessa tureef konkolaataa ala ture kabroo walumaa gala konkolaataa 3 gubanii jedhan. Miidhaa dhaqqabe jedhame kanaan lubbuun namaa kan hin dabarre ta'uusaaf haalli jiru ammayyuu garuu hin tasgabbaa'in jiraachuu namoonni isaan barbaadan qabsaa'ota duraaniif bulchiinsi zoonii duraanii isaan barbaadan yeroo ammaa walga'ii mana mareerra ka jiraniif magaalattii keessatti akka hin argamin illee obbo Shifarraan Tsiyooniif ibsaniiru. Gara mata duree sattaanutti naaceenu guyyoota 100 yeroo aangoo muummicha ministeeraa Abiy Ahmed milkaa'inni isaanii dippiloomaasummaan guddaan Eertiraa fi Itoophiyaa waliigaltee nageenya buusuu raawwachuu isaanii ministiriin dhimma alaa beeksisee jira. Hoogganoonni lamaaniif uummata biyyoota lamaanii tattaaffiif milkaa'ina isaanii kanaaf beekannaan sadarkaa addunyaa akka kennamuuf gaafatamaa akka jiru ta'u dubbi himaa ministirichaa dubbataniiru. Yaaliiwwan dippiloomaasummaa guyyoota kana keessatti godhamaniin abboonni qabeenyaa hedduun gara biyyaatti deemaa jiraachuullee ibsameera. Gabaasa mallaskaachuu ammaa soraa dhiyeessa. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed eegii kakateetiin hojii jala qabee ara guyyaa 100 keessa jira. Maan hojjate maanti milkaa'e irratti oduu himaan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa obbo Mallee Saleem waan jira gaazexeessotatti akka jechisaatti Dr. Abiy biyyoolaa Itoophiyaa jalqabeetiin haga biyyoota Itoophiyaa qarqaaraniitiif jaalatanii gama dippiloomaasiitiin waan hedduu hojjateef waan gugurdootti milkaa'ellee jedha. በዚህ የዲፕሎማሲና የውጭ ግንኙነት እንቅስቃሴ ውስጥ በጣም ትልቁና ትርጉም አለው የምስራቅ አፍሪካን ጂኦፖለቲካን አካን ጀድ ዋን ወልት ዱፌናቲፍ ዲፕሎማሲ ቢዮሎታቲፍ ሁምኒ ቢያ አፍሪካ ጋማ ባሃቲዩ እንጂጂራ ጀዳኒ ትዱግ የፈተን ኬሳ ጉዶኒ ቢዮት ላከና ኦቦሌያን ቴናፊ አዳፍ ዋን ሄዱ ወሊን ቀምኑ ኦቦሌያን ቴነ ታይርትራ ዋን ቢቲ ለማንዩ ፋይዳ ኬሳ አርጋታኒ ከሳን ለማኑ ሞዋኒ ጀጀቤሰኒ ወሊን ሆጀቹ ወራነ ዳቡ nagaa mallatteessu kan irratti waliigalu kuwaan guddoo jedha. Ammaan tan irratti waliigalan kunin akka jecha obbo wanni ammaan tan irratti waliigalan kunin akka jecha obbo Mallasitti guyyaa 100tiin duratti takkuma waan itti herreguu danda'anii mitiyyuu waan jajjabduulle biyyi lamaanii fi bulchooti biyyi lamaanii nagaa kanaan dhufuuni waan guddoo hojjetanii jedha. አንዳንድ ወገኖች ኢትዮጵያና ኤርትራ በተለይም ሁለቱ መሪዎች እንደዚህ አይነት የሰላም ውሳኔ ነሚ ያጊ tokko keessattuu bulchooti lamaanii fal nagaa jabaa kanaan dhufuuni addunyaan jar kana akka dansaa qub qabaachuu maltee jedha. Kaan ammoo dhaabii badhaasa addunyaa kennu ka Sweden jiru
ummata kana gama nagaatiin badhaasa noobeelii kennuufii malee iyyuu jedha. Naga Itoophiyaatiif Eertiraa irratti walii galaniitiin walii mallatteessan kana dhaabbileen akka Igaadfaan waldaa Awurooppaa damee nagaa tokkummaa mootummoota waldaa Afrikaa agi tokkotti ammoo Faransaay, Ameerikaa, Kanaadaa, Chaayinaa, Raashiyaan faatilleen warra fudhateetiin deeggaruufillee qopho'ii jiruu jedhe odoo himaan ministeera jaalaa kunin. Gammal jireennaatiin ammoo hojiin Dr. Abiy guyyaa 100 keessatti hojjete akka inni jedhutti waan hedduu biitana rakkoo hedduu baasaati. ኢትዮጵያ ባለፈው 100 ቀን ከድብርት የወጣ ሀገር ለመፍጠር ጥረት ተደርጓል። ኢኮኖሚውም እንደዛ ኢትዮጵያ ጉያ 100 ከዳብረ keessatti biicee hobaate tolchuuf hojjetan jechuu dandeen malee bultii isiilleen akkuma kanaan faayidaa yookaan ammoo waan hedduun wayyaa biyyi hedduutti horii baaseetiin Itoophiyaatti investimentii hojjechuu jira gaafachuu jirallee dhufuu jirallee Chaayinaa fi Indiin fakkeenyi tokko ittaana damee daldala Ameerikaa itti gaafatamtooti 60 waliin Itoophiyaa dhufe dhaabbilee 31 caalanitti Itoophiyaa dhufeetiin akka Itoophiyaa keessatti hojii investimentii hojjechuu danda'an faluu jira laaluuf dhufeellee jedha. Tanaafuyyuu tunin badhaadha guyyaa 100 keessatti argannee jedha. Waldhaba Suudaan kibbaa faluu fi waan hedduu hojjetanii jedha itti gaafatamaan kunin tan maleellee nama Itoophiyaa ka biyyoormaattidha jiru guyyaa 100 keessatti nama 300 caalaa hidha keessa baasanii tunin waan guyyaa 100 keessatti hojjetanii jedha itti oduu himaan ministeera jaalaa kunin. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed aangoo eega qabatanii guyyaa 100 guutee jira. Hojii isaan geggeessaniif maaltu hafasa jedhu irratti Dr. Isqeel Gabbisaaf dargaggoo lammii beenyaa keessummoota keenya har'aati jaallannee taasofsiise. Dr. Isqeel akkas jedhu. Guyyaan 100 biyya tokko geeddaruudhaaf yeroo dheeraa miti. Guyyaa 100 keessatti garuu hojii Dr. Abiy hojjetaniini biyya kana yoo geeddaraniiru jechuudhaaf hin dandeenye kallattii geeddarsiisaniiru jechuuf hin danda'ama. Sababiin isaa immoo wanni tokko qabatamaa kan ta'e jira, tokko immoo yoo hubattee ilaalte malee kan hin arganne jira. Namummaadhuma isaaniitiin nama hammatanii ofitti qabuu isaaniitiin yeroo hundumaa kolfuu isaaniitiin fuula gurraachessuu dhiisuudhaan afaan nama aarsu afaan nama mufachiisu dubbachuu dhiisuudhaan ganama nan dadhaben jedhinni hojiitti deemuudhaan biyya Itoophiyaa sana waliin ga'uun naannoo biyya Itoophiyaa waliin ga'uun hojjechuudhaaf nama kutatanii ka'anii ta'uu isaaniitiin akkasittiin waan agarsiisanii biyya sana keessatti uummanni hundumtuu wal danda'uudhaan walii oo'uudhaan namni namuma jedhee akka namaatti of ilaaluudhaan akka deemuuf fakkeenya ta'uudhaan illee biyya sana sadarkaa haaraatti akka darbaa jiru karaan geeddaramaa akka jiru waan agarsiisanidha. Nama ayyaana qabanidha. Ayyaanni isaanii kun ummataatii fi abdii hora. Namoonni yaada kennaniin yeroo biyyattiin rakkoo hamaa keessa jirtutti Dr. Abiy dhaqqabaniifi jedhu. Biyya wal nyaachuudhaaf dallaa walitti qarataa ture deebisaniiru kun waan guddaadha. Biyya sana badiisaaf balaa irra ga'uudhaaf danda'u irraati baraaraniiru jechuun hin danda'ama. Biyyi sun biyya mootummaa abbaa irree jala turtedha. Kan ammaa sun ta'in waggaa meeqaafiyyuu nama mana hidhaa keessatti nam'an kana 1000 kan lakkaa'aman 40 jedhan obbolummaan Oromiyaa duwwaadhaatiiti. Namni hammi kun sababii siyaasaatiif biyya tokko keessatti hidhamuun waanuma nama suukanneessudha. Isarraatii hiikuu jalqabuuni biyya sana hiikuu jalqabuudha jedhee sanin ilaala. Biyya sana keessatti intarneetiin yoo neetwoorkiin isaa hojjechuudhaaf baate yoo ka garaatti namni itti dhimma ba'uudhaaf danda'uudhaaf eeyyamuun isaanii waan guddaadha. Namoota hojiirraa ari'uun gama kaaniin muuxannoo isaan qaban biyyattiin dhabuudha kanneen jedhanis jiru. Dr. Isqeel akkamitti ilaaltu? Namoota hojii hin hojjenne irraa ari'uu danda'uun isaanii waanuma guddaadha. Karaa seeraa, karaa raayyaa ittisa biyyaa akkasumas immoo tika biyyaa sana geeddaruudhaaf namoota gurguddaa sana irraa kaasanii geeddaramsa haaraa fiduudhaaf barsiisas immoo kennanii warri humnoota siyaasaa keessa jiran humnoota mootummaa keessa jiran kun humna duwwaatti ba'uutu hin ta'in ajaja siyaasarraa kennamu fudhatanii kan biyyaaf hojjetan ummataaf kan hojjetan biyya kan eegan seeraaf kan bulan ta'uu barsiisuun isaanii waan guddaadha. Namoota biyya sana keessa darara cimaa ummata irratti geessisan nama akka Abbaay Tsahaayeefaa geggeessuu danda'uun isaanii cimina isaanii duwwaa agarsiisatu hin ta'inii ummata keenya iyyuu hiikamaa akka inni jiru agarsiisa.
labsii yeroo atattamaatti alama jedhanii hambisuu isaanii dhaabbilee akka adda bilisummaa Oromoo shororkeessituudha jedhamanii farrajamanii galmee sanarraa haquun isaanii waliigalatti isaanumtuu kan isaan dubbatan tokko jira. Biyya kana keessatti hammana aangoorra jirutti kan ari'atuuf kan ari'atamu hin jiru kan jedhu sana afaan duwwaadhaan osoo hin ta'in hojiidhaan agarsiisuun isaanii waan guddaadha jedheetanii yaadaanii. Sadarkaa imaammataatti geeddaramsa isaan fidantu jira. Keessumaati waa'ee dinagdee ilaalchisee mootummaan biyya Itoophiyaa sana keessa ture mootummaa limaataa mangistaa jedhan mootummaa misooma mootummaa keessa dagaaginaati jedhu imaammatni dinagdee sun akka inni geeddaramaa jiru kan agarsiisu privatization jedhan kan waan dhimma mootummaa harkatti jiru qabeenya mootummaa hamma tokkollee namatti dabarsuun karaa isaanii imaammata geeddaruu isaanii natti agarsiisan. Rakkoo Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu kan waggoota 20 lakkoofsise sana bira darbamee haalli amma Eertiraadhaa fi Itoophiyaa gidduu jiru maal nama hubachiisa? Waan Eertiraa sanadhaaf bu'aa guddaa qaba kan jedhu seena qabeessas kan jedhamu anillee amma pireezidaantii Isaayyaas mootummaarra jiranitti wanni kun hin ta'u isaan gaafarraa deeman malee nagaan bu'uudhaaf hin danda'u maaliif isaanis ta'e muummichi ministeeraa du'anii obbo Mallasis ta'e sababii malee waraana kana banani sababii siyaasa mataa isaanii duwwaadhaaf kana geeddaranii Eertiraadhaaf Itoophiyaan nagaa buusuudhaaf danda'uuni waan seena qabeessadha iddoo guddaa kan kennamuufidha. Kun immoo naannoo sanatti nagaa buusee dinagdeedhaaf uummanni akka garaasaa totocho'uu duwwaatu hin ta'in gara fuulduraatti gaafa Afrikaa kan jedhamu naannoon sun hundumtuu nagaadhaan jiraachuudhaaf mul'ata gaarii illee agarsiisaniiru jedheetanii ilaala raakoo. Namoonni tokko yaada saneen sanumaa waan jedhan qabu paartiin kanuma Addawaawwiiti waan ta'eef wanta nama ajaa'ibsiisu hin qabu kan jedhan jiru isin attamitti ilaaltu? Inni gaa dhugaas ta'uu danda'a dhiisuus hin danda'a. Hamma filannoon tokko ta'ee Addawaawwiin aangoorraa cabee deemutti Addawaawwii dhumatu aangoorra jira hamma kanatti dhugaadha. Haa ta'u malee sirni Addawaawwii kun akkuma duriitti jira jechuudhaaf hin danda'amu. Walirraati bahaadha jira walitti suphuudhaaf yaadamaa jira garuu waan yeroonsaa darbee waan dulluma isaatirraa kan ka'e dadhabee kan irraa sokke ta'uunsaaf immoo hin beekama. Kanaaf gar tokkoon dhugaadha jedhamuun hin danda'amu gar tokkoon immoo dhugaas miti wanni sun yeroo haaraa keessa jira ofiiyyuu yoo haaraa'e malee. Akka kanaan dura turetti dhaaba siyaasaa ta'ee turuudhaaf hin danda'u kan jedhu keessaati warra amananiidhaanii keessumaa mootummaa adda bilisa baasaa uummata Tigraayiin geggeeffamu suni jira jechuudhaaf hin danda'amu ol'aantummaan dhaaba sanaas immoo jira jechuudhaaf hin danda'amu hamma kanatti geeddaramni dhufeera jechuudhaaf hin danda'ama haa ta'u malee sagalee uummataatiif utuun mirkanaa'iin sirni sun darbeera jechuudhaaf hin danda'amu karaa seeraatiin yoo ta'e karaa walakkaarra waan jirudha kun wanta ifaa miti wanta qulqullaa'aa miti walirraa citee walirraa hin cinne walirraa ba'ee walirraa hin baane garuu akka duriitti hin jiru sababii kanaatiif kuni yeroo keessa wanta geeddaramudha kan isa geeddaru immoo sagalee uummataati gaafa sana gaa dhumeera jechuudhaaf hin dandeenya ammaaf garuu karaarra jira akka kaleessaatti hin jiru badees hin banne akkasittan ilaalaan. Muummichi ministeeraa gara jalqabaa aangoo isaaniitti dhufanii biyyooti ollaa keessa deemanii lammiiwwan biyyattii mana hidhaa keessa jiran biyya adda addaa keessa baqattummaan jiran akka biyyatti deebi'an godhaniiru qeeqxoonni tokko garuu warra biyya keessaayyuu rakkinni isaa iddootti hin deebineeti isa kanammoo alaatii irratti hojjetaa'ee jedhanii qeeqan jiru isin attamitti ilaaltu? Mootummaan akka inni yaadatuuf warra biyya bakkee duwwaa hojjedheera jedhee biyya keessa akka hin irraanfannetti yaadachiisuudhaaf qeequun barbaachisaadha. Qeequun waanuma gaariidha jedhee tanan yaada. Sababiin isaas immoo dhugaadha nama biyya keessa waggaa 20 dura waggaa dheeraa dura kan hidhamanii kan faayilli isaanii bade galmee keessa kan hin jirre ammayyuu hin jiru isaan hiikamuu qabu. Biyya bakkeettis warri hidhamanii sababii maaliitiif akka isaan hidhamanis hin beeknu haa ta'u malee. Waan inni agarsiisu bulchaan biyya Itoophiyaa tokko godhee waan hin beekne muummichi ministeeraa lafan dhaqettiyyuu lammii kunan yaadadha jechuudhaaf hin ta'a. Ergaan ergu ergaa siyaasaati warra hiikamanii biyya isaaniitti galanii fi warra isaaniitii fi maatii isaaniitiif waan gaariidha kun. Biyyattiidhaafis waan gaariidha. Hojii hojjetamuun irra jirudha hojjetamee hin beeknedha kanaaf galata qabu. Biyya keessaatiif immoo kan faayilli isaaniirraa badee. Ammayyuu mana hidhaa keessatti dararamaa jiran hiikamuutu irra jedhanii dubbachuun kanarratti qeequun waanuma gaariidha akka Oromoon jedhutti fardayyuu tonni gulufuutti rukutu waan jedhamuuf. Mariin Dooktar Isqeel Gabbisaa waliin gaggeessine ammaaf asirratti dhaabee keessummaa kabiraa dargaggoo lammii beenyaa dhimmuma wal fakkaataa irratti Noorweey irraa dubbiseen jira.
waa'ee turtii Dr. Abiy Ahmed waajjira keessaa kan guyyaa dhibbaa irratti yaada naa kenneen. Egaa akkuma beekamu hoogganni tokko gara qondaalummaatti yookiin immoo gara hooggansa biyyaatti gaafa dhufu gaaffii uummataa deebisuudhaaf waadaa akka seenu beekamaadha. Wanti hooggana tokko rakkisu gaaffii uummanni dhiyeesseef sana gaaffii immoo nan deebisa jedhee itti waadaa seenu sana hojiitti hiikuu dadhabuudha. Muummichi ministeera Itoophiyaa gaafa aangoo qabatee gaaffii uummanni kaasaa turan akka hojiitti hiiku yookiin immoo akka deebisu yaalu dubbatee ture. Erga gara aangootti dhufee guyyaa 100 gidduutti wantoota qabatamaa ta'an hedduu dalagee nu agarsiiseera. Fakkeenyaaf labsii farra shororkeessummaa kaaseera. Dhaabbilee labsii kanaan farrajamanis labsii kanarraa kaasuu danda'ee jira. Eertiraadhaa wajjin nageenya buuseera. Jaarmaalee bebbeekamoo ta'an mormitoota biyya keessatti galan yaalii taasiseera. Kanneen immoo akka adda bilisummaa Oromoo Eertiraa deemuudhaan mariin araaraa akka eegalamu qabatamaadhaan wal dubbisuu danda'ee jira. Miidiyaaleen biyya keessatti galanii akka tajaajila kennan namni iyyuu haga danda'u akka hojjetu karaa hedduu banee jira. Kun kan isa galatoonfachiisudha jechuudha. Kanaaf akka ilaalcha kiyyaatti deemsi isaa kan guyyaa 100 isaaf milkoomina jedheetan yaada jechuudha. Gara fuulduraattoo maaltu akka hojjetanii fi muummicha ministeeraa irraa eegama jettee yaadda? Muummicha ministeeraa gaaffii Oromootii fi sochii qeerroo walumaa galatti falmii uummanni keenya bal'inaan godhaa ture gara aangootti fide jechuu ni dandeenya. Kanaaf dirqamni muummicha ministeeraa jiru gaaffii uummataa tokko tokkoon deebisuu yaaluudha. Isa kanaaf immoo qofaasaa kan deebisatu hin taane tokkoffaa biyyattiin gara dimokiraatiitti akka ceetu paartilee biyya keessaatiif ta'anii kanneen immoo amma gara biyyatti galaa jiran kanneen immoo seekkismoo mariidhaan dhimmi isaanii raawwatu wajjin ta'ee nageenyi qabatamaan dimokiraasii qabatamaan akka dhufu irratti hojjechuu danda'uutii qaba. Lammaffaan kanaan dura sirna darbe kana keessatti qondaaltonni hedduun yakkoota hojjetaniiru keessumaa uummata Oromoo irratti jechuudha. Isaan kun seeratti dhiyaachuu danda'u irra jiraata. Yoo isaan kun seeratti hin dhiyaatan ta'e haqni uummataa argamuu hin danda'u kana gochuutu irra jiraata. Kan biraan kanneen ammayyuu uummata ajjeesaa jiran ni jiru. Kanneen akka abdiillee faayachuu ni dandeenya. Duula guddaa uummata irratti bananii kan uummata rakkisaa jiran jiru. Isaan kun qabatamaadhaan seeratti dhiyaatanii uummanni arguu fedha. Walumaa gala gaaffiin uummataa fakkeenyaaf kan Oromiyaatti gaafa deebinu gaaffiin magaalaa Finfinnee, gaaffiin afaanii, gaaffiin Dirreedawaa. Walumaa gala gaaffiin dinagdee, gaaffiin poolitikaa akkasumas gaaffiin daangaa qabatamaadhaan deebuu danda'u irra jiraata. Gaaffiin dimokiraasii qabatamaan deebuu jiraata. Muummichi ministeeraa kana booda erga tasgabbaa'ee booda wanna kanatti ceesee qabatamaadhaan argamsiisuu danda'u irra jiraata jechuudha. Inni kun hammi tokko mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaa ni ilaallatu jettee yaadda? Walumaa galatti mootummaa naannoo Oromiyaa haa ilaallatu iyyuu malee qabatamaadhaan garuu hoogganni olaanaan biyya sanaa muummicha ministeeraati. Qaamni mootummaa naannoo Oromiyaas bulchus ta'e kanneen immoo naannolee biraa bulchu kallattiidhaan ajaja irraa argatu. Kanaaf iyyuu deemee hoogganni olaanaa biyya sanaa haga ta'etti nageenya buusu tasgabbii fidu akkasumas immoo dinagdee biyyoota irratti hojjechuudhaa fi gaafatama guddaa kan qabu. Gaafatamni isaa akka siyaasaa qofa osoo hin taane akka waraanaa, akka tikaa fi waliigalaa caasaa biyyattii hunda waan ta'eef waan baduttis ta'e waan tolutti kan itti gaafatamu isadha. Mootummooleen naannolee kanarraa haa qooddatan iyyuu malee shoorri isaanii gadi aanaadha. Kanaaf isatu irra hojjechuu danda'a. Waan naannoleen hojjetanis immoo isatu kallattii kaa'uu danda'a. Waan naannoleen balleessan isatu qajeelchuu danda'a. Kanaaf gaafatamni guddaan kan isaati waan ta'eef kan naannolee akka jirutti ta'ee inni garuu kana jabaatee kallattii agarsiisuu irra jiraata. Naannoleen immoo kana tumsuu danda'u irra jiraatu. Nageenya inni yaalaa jiru kana naannoleen harkaa fudhachuu danda'u irra jiraata. Wantoota inni yaalaa jiru kana naannoleenis tumsuu danda'u irra jiraata. Dura dhaabbachuutti hin qabanii jechuudha. Yoo isaan dura tumsan, yoo isaan gargaaran ni milkaa'a jedheetii yaada jechuudha gama tokkoon. Gama biraatiin immoo ammanis immoo gama isaatiin dimokiraasii kana falmatee dhaqaa inni filatee qabsoo kanaaf falmee asiin gahee uummannis gahee isaa taphachuu danda'uuti qaba. Guyyaama hundumaa waa'ee muummicha ministeeraa baasuu, waa'ee muummicha ministeeraa qofaa haasa'uu qofa osoo hin taane dimokiraasiin qabatamaan lafarratti akka argamu, mirgi uummataa, mirgi hundumtuu akka kabajamuuf uummanni qabsoo kana geggeessee asiin gahees shoora mataa isaa danda'ee taphachuutu irra jiraata jechuudha. Ijaaramuun dhiibbaa garaagaraa gochuun kan qaama hundaati. Marii Dr. Isqeel Gabbisaaf dargaggoo Lammii Beenyaa waliin gaggeessine kutaa lammaffaa boritti fufna. Keessummoota koo lameen galatoomaan jedha. An jaallannee gammadaadha. raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00
meetir baandii 19 yookaan kiiloo heerzii 15,180 15,330 15,640 15,740 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11,720 12,110 12,130 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsa irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.